Maaliif salaanna? Kaayyoon salaataa maali? Rabbiin maaliif salaataa nuun jedhe? Akka ibidda jahannamitti hin gubanneefi moo akka Rabbiin nun jibbineef? Qixaaxa Rabbi irraa nutti dhufu jalaa bahuuf salaanna moo akka islaamummaa keessaan baaneef salaanna? Mee ati maaliif salaatta? Deebisaan kee maali? Wanti asii olitti ibsame hundi sirriidha. Qixaaxa Rabbii sodaaf akka Rabbiin nun jibbineef akka islaamummaa keessaan baaneef salaatuun sirriidha. Namni salaata dhiise kana hundaa mudachuun isaa beekamaadha. Garuu dubbii jabduu takka isiniif himuu fedha. Mee barattoota lamaan kana wal madaalchisaa ilaalaa. Barataa sodaa maatiitiif baratuu fi barataa barnoota isaa jaalatee baratu wal madaalchisaa. Barataan barnoota jaalatu gammachuu qaba. Yeroon gara mana barumsaa deema. Yoo manatti galus waan barataa oole qo'ata. Barnootaa fi barsiisaa isaatis ni jaalata. Barataan kun ammoo hanga mana barnootaatii bahee gara manaa galuuf jarjara. Wayita manatti galuu daftara isaa lafatti darbee biraa baha. Hojii manaatis guyyaa itti aanu gola keessatti hojjeta. Ammas hojjetaa hojii ofii jaalatee hojjetuu fi hojjetaa mindaa qofaaf jecha hojjetu wal bira qabaa ilaalaa. Inni tokko hojii isaa akkaan jaalata. Waan